kaafnaa bilisummaaf duuna yaa samiina boochaa sinamaa kenneefi yaa dachina boochaa ati suudhu gooti tuttuqaan nakaasee nammanaa gamteetti irra fuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yooniin gubataa akkamiin dachii to'an sinamaa laatee hogan biyyataa ta'ugan sinna nyaata muka odaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa qabne lafa qotuu gimbootaa fi osoo chokoo silloyini dinaa loluu dura dura osoo harkaan hin qabin baga nagaan dhuftanii warri dhuftanii jirtanii aguma isin dhuftanii fi reefuun kana viidiyoo jalqabee chaarjiin baatiriin irra dhumatee amma mana dhufee akkasitti isin wal arkuudhaaf ummata alla jirru hundinuu marii takka takka akka artistiittis akka dubartiittis akka oromoottis akkuma hundattuu jechuu yaada walii qabnu waliin yeroo yeroon hirmaanne wal cinaa dhaabbachuu waliif dabarfachuu waan jedhu irratti hojjechaa jirra. Har'a hunoo qaanqee shoo irraan jira. Artist Habtaamuu Lamuu hedduu galatoomi. Kanaafuu akkamii manni namni seenaa jira. Waleeyne haasawaa keenya jalqabna jechuuf uummata takka waan haala yeroo laachisee jechuudha fi waan Oromoon irra jiru namu waan beeku walitti himuudhaan wal kakaasuudhaan maaliif erga qabsoon eegalte fincilli kun eegalee as yeroo wanti takka taatee ilmi namaa dhumatee guyyaa lama sadiif wal jara iyyineeti haalli ammaas qabbanaa'oo takka dhufti jechuu yeruma namni dhumu qofa iyyuu fi agartee rifanneetuma walitti boonyee kana jechuu osoo hin taane eegas booda hoo maal godhuu qabna nu qofa osoo hin taane biyya keessaa illee maal godhuu qabanii waan joorratti arraan tana dudubbanna guyyaa lamaan kana wanni nama rifachiise tokkoo fi kharifatee fi khagaddee fi kha'aaree fi khaan idduu awaajii jarri wayyaanee baase ani nagammachiise karaa tokkoon maaliif seetan mootummaan tokko yeroo kufuuf deemu haala kanaan dhufa jechuudha yeroo kufuuf deemu if jabeessaniiti qarreerra jiranii if jabeessanii fakkeessanii akka waan guddaa hojjechuu deemuu fi diina isaan silaa diina ja'anii yaadan cabsuu dandahanii tokkotti dubbatan sun maaliif hamilee waraana isaanitti godhuu fi warra abdii kutate abdii itti godhuu fi malee wanni isaan kana boodanii finna ja'anii yaadanis hin jirtus hin dandahanis jechuudha amala isaaniiti akkuma gaafa mootummaalee kana dura kufees gaala biyyatti haaluma kanaan jechuudha torbaan takka hafee baatiin lama haftee baatiin takka haftee awaajii dhabaasan kanaafu awaajiin isaan baasan tun waan haarayaa miti fakkeenyaaf osuma sochiin tun hin jalqabin duraahu wanni isaan amma irratti awaajan tun deemaatuma turte jechuudha waggaa 25 deemaatuma turte amma Oromoon dadhabatteeti sochiidhaan kaate malee osoon ka'in duraas namni akkanuma dhumaa ture manni hidhaa bakka hundatti ijaaramee jira haga mana hidhaa jaaran wanta biraa misooma isaan jaan kanaahu haga mana hidhaa jaaran hin goone bakki dhabamtee jechuu si yaadadhaame mana hidhaa meeqatu ture dur amma meeqatu jira jaya biyya hunda keessatti baadiyyaa hunda keessatti magaalaa hunda keessa bakki manni hidhaa hin jirre hin jirtu ammaan ta'an nama itti guururraa kan ka'e jechuu jalqabumarraahu ummanni Oromoo dhumaa ture wanni amma isaan awaajanii fidan haarayni takka hin jirtu kuni daranuu nu haasuu qaba hamilee cimaadhaan jechuudha ka'uudha qabnaa maaliif xarafarra jiranii boolla isaan irra jiran san irra darbinee boollatti gad kuchiisuu qofaatu hafe ammaan tane jechuudha dhaabbatanii jiran jechuudha achirra kanaaf
warra isaanii habaara gee harkaa fiigaa jiru kana kan ijoolleetti harka kannataa jiru kanatti akka waan moohuu deemanii takkatti iyyaa jiran malee wanni haareen takka hin jirtu. Taankii qofa unoo taankiillee magaalaa keessa oofaa jiranii wanni haareen hin jirtu. Helikooppitariin ittiin namaan dhawan ittiin nu dhawanii ijoollee ittiin dhawan summii itti facaasan xiyyitii achi gubbaa itti roobsan maaltu haaree wanni kana booda dhufu. Hidhaanoo ummanni Oromoodhaa yoom takkaa seeraan mana seeraarra dhaabbatee beeka. Yoom takkaa waan itti hidhame beeka. Yoom takkaa arra qabamee waan inni itti hidhame gaafatee deebii harkatee beeka. Akka seera addunyaatti namni tokko hogguu hidhame badii fedheefuu jechuu galmeensaa sa'aa 48 keessatti banamuudha qabdi. Seerarra mana seeraa mana murtii dhihaatuudha qaba. Biyya san keessatti yoom takkaa kun ta'e ilma namaa ka hidhamee bahe hundi waggaa 16 ka hidhame ka takkaa seerarran dhiyaatin hin jiru mana murtiin dhiyaatin. Maaliif ka hidhame kan beeyne ilmi namaa walitti guuranii kararraa gandarraa hunda ka naqan. Kun hundi osoo jiru wanni haareen isaan irra awaajii godhan kun maali? Nothing new. Kanaaf sodaan takka hin jirtu uummata Oromoo keessa kana beekuudha qabanii jechuudha. Kana beekuudha qabanii uummanninis kanaaf sodaachuu hin qabu. Dhiigni ilmi namaa gannaqamaatuma jira galmaan gahu haga uummata kanaachirraa ari'anitti qabsoon uummata Oromoodhaa itti fufuudhaa qabdi jechuudha. Galanni Rabbiitii fi qeerroo haa ta'u. Saniifuu amma hunoo erga kana boodaas awaajuma tana boodaas mana namaa hunda takka takkaan sakatta'uu jalqabanii jiranii waan ja'uutu jira jechuudha takka takkaan. Kanaafuu dhaamsi keenyaasuma keessa namni waa manaa qabdan waa takka if eeggadha asirratti waan kana hasan hin jennu mana namaa eega seenan fedhu uffata ta'a fedhu maallaqa ta'a fedhu wahuma fedhe ta'a kitaaba ittiin barattan ta'a wuma isaanni barbaadan jettanii yaaddan mana keessan kaayyatinaa jechuudha. Maaliif tilmaamni isaanii sanii lammaffaa warra ifiif jaaranii uffata alaabaa dablisummaa Oromoo tolchanii tishartiin tolchanii waraqaan maxxansanii foorsii akkasiisan ifumaa jaaranii biyya keessa gadhiisanii nama fixanii kiraayimii meeqa hojjetanii kunoo akkana godhanii jechuudhaaf deeman. Dookumentarii garagaraa hojjechuu jalqabanii jiran. Kana maaliin beeyna tokkoffaa ummata Masrii keessatti akkana ta'anii ummata kana wajjin akka nu fixuu fi biyyatti shoorarkaa buusuuf ja'anii already jalqabanii jiran agarree jira. Viidiyoon san 2014 waan amata lama duraa jechuudha. Akkuma gaafa baddannootti muuvii dalagan san muuvii lammadaa dalaguuf deemaa jechuu jarri. Nama isinit dhiyaatu nama dhufee qabsoo tanatti dabalama ja'anillee yeroon ifirraa itti ilaalan yeroon ifirraa itti qoratan amma jechuudha. Basaasa bakka hundatti gadhiisanii Facebook irratti especially dubartoota isaaniitii fi dhiirallee jechuu argaa jirra already karaa garagaraatiin facaasanii jiran kana hunda yeroon ifirraa itti ilaalanis amma jechuu. Nuti yeroo takka takka amma maaliin yaada beeytanii amma as teenyee yeroo haasoynu natti dhagahama yeroo takka takka nin qaanfadhaas. Maaliif umaa godhutti hin jirru qaamaan isaan bira dheeyne wanni nuti godhaa jiru diina lubbuu teenya kannine diina itti wareegaa jiru wareegamaa jiru hin jiru garuu as teenyee hamma dandeenyu akka diasporaatti yeroo hiriirri bahamu iddoo garagaratti waan barbaachisu biyya alaa kana akka namni biraan nu dhagahu godhuu irratti hojjechuu ittuma jirra. Warri itti jirtanis hedduu galatoomaa akka nam tokkootti jechuu kun gargaarsa tokko yoo wanni biraallee dhabamte jeetiin yaada garuu warra biyya kanaa qeerroo biyya tanaatiif wanni ni dhaammadhuun qaba yeroo baay'ee ni yaada waan kana maalinni ijoolleen biyyarraa dhumaa jirtu hiriyoota keessani umriilleen daangaa umriillee kana jechuun dandeenyu jechuudha waggaa meeqarraa eegaleeti 4 5 6 ilaa ama 65 ilaa 70 manguddoon 90 dhumaa jirti jechuudha irra guddaan ijoollee xixiqqootu dhumaa jechuudha dargaggoota akka keessanii qeerroon biyya tana jirtu barataan hedduutu jira yuunivarsiitii garagaraa jira haayiskoolii garagaraa keessa jira kolleejii keessa jiran ijoollee meeqaas jira hiriyoonni keessan akka keessanii qabiyyaa dhumaa jiru hiriira nuti asirraa baanu kan bakka garagaratti ta'u kana yoo asirratti daawwatan namni hedduun achirraa mul'atu nama gurguddaadha. Haadhotii abbootii fa namoota amata 30 olii 35 akkasi
xiqqaan jechuudha. Eessa jiran yaangiin dilli as jirtu tun uniform taatee ijoollee biyyaa represent gootee mootummaa kanatti if mul'iftee yoo sochii akkasii takka asitti waan haala saniin if mul'ifte biyyaafis hamilee taha dhageettiilee ni arkattanii jechuudha. Warra barate isin warra hiree gaarii qabu afaan dubbatuunis maaliinis dhaadannoo garagaraa godhuun ummata biyya kanaa dhageessisuunittillee isin ciccimoodha waan taataniif hirmaannaan keessan gahaa miti akka hiyyaatti hin baana beekadhaa dhaamsa waliif dabarsinuudha. Fi youth association meeqatu jira yoo xiqqaate biyya alaa tanaa weesternii fi maal keessa ilaa Awurooppaa maal yoo deemne haga 10 takkanii jira jechuudha. Ooyaa maarree Oromoo youth association maal kanaan eessa jiranii maal hojjechaa jiran kaampeenii adda addaa godhuudhaan waa'ee Oromoo irratti ummata alaa kana waa dhageessisu maal kanarratti wanni hojjetamaa jiru maaltu jira. Fi kanaafuu hirmaannaan keessan dargaggoota wajjin warreen as jiru wajjin yoo ta'e nuti tolaa jechuudha. Itti aansee wanni dubbachuu fedhu arra waan tokkotu na gaddisiise hedduu maaltu na gaddisiise wanna viidiyoo tokkoon arke viidiyoon san maali Arsii lixaa keessatti maallaqa yeroo walitti buusan jechuudha manguddoon gubatanii carqii firraa fuudhanii lafa afanii gubanne dhumne fittiin callifnuuti isunummaan asii eegalaa ja'anii yeroo maallaqa san walitti buusan qarshii takkaan shilingiin qarshii 5 qarshii 10 wanni achirratti arginu maaltu isinit dhaga'ama anniin saalfadhe nin qaanfadhe maaliif yeroo dheeraa kana guutuu nu hadhatanii ummata alaatiin nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa jechaa jira ummanni biyyaa kun abdii asirraa kutachuudha mul'isaa jechuu. Lammaffaa waan hedduu asirratti hin dubbannu maallaqni wanni guuramuuf maali rasaasaan bitachuufi waan barbaachisuun bitachuufi maallaqa dhaban malee waan barbaadan akka arkachuu danda'an namatti mul'isaa jechuudha. Amma wanni dhaamu barbaadu namoonni ummata san beekan asumarraa ulaaltanii namoonni naannoo san jiraatan abalu manguddoo akkana warreen guyyaa akkana nu qunnamsiisaa jechuu nu bar ummata saniin kallattiidhaan yoo namni waa namarraa wali guuruu dhabamellee erguun numa danda'ama amma dandeenyutti nama gargaaruu danda'uudha qabna jechuu qabsoon du'uu feeti ajjeesan du'an malee ajjeesanii bilisummaan bakka ciisanitti hin dhuftu gartee akka ciiftee waan biraa ilmoo dhallutti ciifnee bilisummaan dhalchinu to be honest dhiigani malee diinagdeeni malee tokkummaani malee sini galee kana barbaachisa waan ta'eef gargaaruudha qabna lubbuu wareeguun qabsoo jabeessiti namni hogguu baay'inaan dhumu kana ummanni onnatee ka'aa ja'ama dhugaadha garuu warra dhawame warra miidhame warra itti dhawamuuf deemu kanaaf maal godhuu qabna warri dhawame sanoo naafa tahee qaamni irratee hafuu qaba gargaaramuu qaba namoota san at least iyyafatanii namuu gandaan yoo gargaare maal qaba maal hojjechaa jirra hin agarre nuti kanar maal irraa hin jaa ani viidiyoo asirratti bakka garagaratti dubbachuun yeroo baay'ee waantu nadir qaama yeroo sadaffaa viidiyoon kun maali afraffaadhaan jechuudha nin dirqame jechuu maaliif waan garagaraa namootni akka dabarsituuf waan ni agartu waan jiruuf afaan taanee wanni godhuu dandeenyu kana akka nam tokkotti ani osoon kana arkuu maaliif hin callisa jechuun isiniif galee kanaafu wanni biraa wanni ani yeroo hedduu na cinqu jechuu tokkummaan biyya keessaa namni itti ka'ee qabsaawaa jiru kun hoggahaadha yeroo bakka takkarraa kaanu iddoon kaan hoggahaadha waan jedhu yeroo baay'ee komentiin arkaa ni dubbatamaa ni gaafatanii amma faa keessattuu kana nu dabarsaa jechaa jiranii tokkummaa yeroo jennu maali tokkummaan kuni Oromoon takka jalqabumarraa Oromoon takka Oromoota huunuu an Oromoota huun ati Oromoota huunuu nuti tokko garuu yaanni keenya hoo ideoloojii keenya akkatan itti yaannu
hojii kanaaf qabsoo tanaaf yaada keenya santu tokkoomuu qabaadha poointii guddaan jechuudha. Akkaataa itti qabsoofnu sanarra tokkoomuu suni maali? Unity barbaachisaa waan ta'eef afaan tokko, humna tokko, waraana tokko, waan maraan tokko, diinagdeen tokko ta'uudha qabnaa jechuudha. Faffaca'uu osoo hin taane bakka takka dhufnee humna takkaan yoo irratti lolle booda maal taana? Ifumaafuu wal fixna. Yoo amma booda bilisoomne jechuu yeroo bilisoomne osoo hin tokkoomin, especially dhaabni Oromoo osoo hin tokkoomin yoo bilisummaan dhufte maaltu ta'a jettanii yaaddanii yeroo tokko tokko hundinuu battala mataa isaa qabata jechuu. Dhaabi 5, dhaaba 4 bakka isaaf tole qabataa jechuu. San booda maaltu ta'a? Ifiif waliif bananii siviil waariin ka'ee uummanni wal fixa jechuu. Dirqama waan barbaachisaa ta'e yeroon itti tokkooman ammaan tana. Yeroon itti ijoollee tana itisan gargaaran ammaan tana. Yoo amma hin tahin yeroo takkaafuu hin ta'u. Sun ta'uuf immoo tokkummaan barbaachisaadha. Uummanni waywaachaa jira amma jechuu. Biyyiti ta ummataati, biyyiti ummata. Ummatatu biyya. Waan uummanni joo dhagayanii kabajaa itti godhuun dirqama yoo fedhii ummataatiif deemamu taati. Dhaamsa gabaabaa kan hin dabarsadhu tokko kan. So waa'ee tokkummaan ka'uu irratti biyya keessa amma yoo naannoo Harargee fudhanne biyyoota garigarii yoo laalle caljaanii taa'u jiranii jechuudha. Yeroo meeqa wadaa itti gaagaamni ga'ee namni dhumu. Yeroo meeqa calanqotti namni dhumu. Haramaa itti yeroo meeqa namni dhumu. Hayyee mee lakkaawaa naannoleen hin ka'in hoo akka fakkeenyattaniin kaasu nootii fudhadhe toora baddannoo hiriiraa fi sochii tana keessatti maal ta'aa ture? Gaara mul'ataa, Qarsaa, Malkaaballoo, Kaarramillee, Baddeessaa, Galamsoo, Ciroo biyyoota akkasii jechuudha. Bookeefaa magaalonni kun sochii akkamtu ture? Baadiyyaaleen dillisan hoo maaliif calja'an? Achi qofaa miti kutaa hunda keessa bahaa fi dhiha hogguu jennu eessatu ka'ee eessatu taa'aa jira? Maaliif taa'an? Gargaarsa ijoolleen amma tokkummaan haanuu dhaamsa kana nuu dabarsaa ja'an kana biyya hundaa yoo yeroo takka ka'an humni isaa cimaadha. Diina firraa qabuu dandeenya yookaan nurratti wal dabrani. Asii waraanni humna guddaan bakka takka dhaqee achi fixeeti kaan taa'u jira mini deebiyaa guyyaa kun ka'es dhaqee fixa. Yoommoo bakka takkaa ka'e maaltu ta'a? Humni isaanii xiqqaadha. Magaalaan dilli nuti qabnu san populationiin kun yoo lakkaawame jechuu magaalaan fakkeenyaaf maali mazagaajaaleedhaan beekamteehu yoo xiqqaate 350 akkasii miree deebitee immoo godinaalee gandaa fi baadiyyaalee jechuu 6,500 sinigalee takkaawu immoo zoonii 18 aanaalee yoo xiqqaate 260 kana keessatti lakkaawaati namni kun hundinuu yoomee silaa bakkuma lamattuu adda citee bahe agaazii fi waraana ummata sanii san yoo fagaatteef 200 to 300,000 waraanni biyya sanii miti 300 yaa jennu ummata kana hunda lakkaawaa yoo guyyaa takka itti lafaa ka'an maaltu ta'a? Miliyoona 40 divided to ummata magaalaalee ummata jiru kana agaazii 300tti adda hira nama 40 nungo sanii fi kaanee bakka takka ka'uun barbaachisaadha itti nuudhaamaadha jechaa jiranii jechuu. Yoo akkas ta'e namni 50 ummata kanarraa meeshaa isaanii harkaa fuudhuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebisee immoo karaa ejersa gooroo jechuu fi jijjiga manguddoolee garagaraa sobuudhaan amma namni beeku addaan haa baafatu haa qoratu dubbiin amma deemaa jirtu fuudhanii gama isaanii deebisanii akka nurratti bobbahan jechuu olola garagaraa oofanirratti jaaraa jirti jechuu mootummaan. Kuni qaanyi namni keenya yoo ammaan tana nama isaatiif hin taane ka biyya jiru bu'aa takkallee hin qabu.
ummanni hidhataan mootummaa san keessa jiru yoo ammaan tana deebi'ee ummata isaatiif hin lolle bu'aa takkan qabu jennaatuma jira jalaahis hin baatan itti gaafatama jalaahis hin baatanii qaanii jalaa hin baatan osuma akkanatti olii gadda deemtanii qullaa haftanii jechuu agartanii amma hunoo dhagaa guuruu jalqabdanii jirtan poolisiin oromiyaa haga biyya dhufne san isin harkaa turre jireenya nagayaatu jiraataniin beeytan I can tell you this jireenya nagayaa dhuguman isiniin jabar isin ka biyya kanaa dhaqee poolisii oromiyaa harkitan ummata oromoo hidhataa federaala keessa jirtan warri biyyaa hoona laalu jiraatan ni beeytanii warri asiin dhaqiin qofaatu hin beeyin warri biyyaa you know what I'm talking about warri dhaqe hundi jechuu poolisuma biyya saniiti warra federaala dhugaa huccuu isaaniitu miiccatanii hin deeman dhugaan isiniima yeroon qaban hafuurri itti kutamee kopheen isaanii xuri nyaata kararraa waan ilmi namaa nyaanne akkanatti nyaachaa deeman jechuu hafuurri itti kutamee qoonqoo beelaani qabalee hunda keessa dhaabbatan salphina oromoo beeke eerpoortii dura dheetu ilmaan oromooti federaalonni qawwee qabatee achi dura dhaabbatu beelawanii dheebatanii hidhiin tun hundi goggooydeeti qawwee qabatanii akkanatti ta'an cunqurfama cimaa jala jiran yoom isiniif gala isin takkaa gammaddanii beeytan isin beeyna ulee qabatanii deemtan hogguu warri kaan qawweedhaan deemu hogguu biirootti illee isin yaaman kabalaati dhaamsallee isinitti himan joollee oromooti miita akkanatti ajjeesaa jiran tanaatu waa bitaaf ummata kana dhugaan isinitti hima neetworkiin dhiifama deemuun oolu neetworkiin kiyya sirrii jiru so ni dhageessanii dhageessu tole so ummata kana mee ijoolleen biyyaa isin yoon ani waan kana soba jee soba jaati barreessa osoo isintu bitaaf nyaata akkasumaanuu garaa laafanii ilmaan oromoo ka'arra isaan waa hundaan gargaaraa ture barataa ofii fuumaan qabne ka isaan gargaaru kana arraan tana garaan isaan dandee yeroo akkatti qawwee itti dhawan kana hedduu eenyummaa kiyya hagaan jibbu takkan ta'ee jechuudha haga nuti isaanii fuurifannee osoo wanni kunuu sochiin tunuu ka'in jechuu ifii cunqurfamaati ummanni oromoo ummata poolisii saniidhaaf rifachaa ture biyya keessatti gargaaraa ture jechuu warra waan nyaatu hin qabne warra useetuma miila qullaa harka qullaa aduu keessa oolanii ganii qabuun danda'an innaa garaan beelaa arra isintu ijoollee tanatti qawwee qabee akkanatti fixaa jira agaazii tana hunda keessa ijoolleen oromoo ta hidhatte kumaatamaan jechuu irra guddaan agaaziin isaani beekaati akka waan tigree taanii afaan oromootiin hogguu dubbiste si jalaan dubbatan aksantii isaaniitiin ni beeku kanaafuu isinitti dhaammachuuf hin deemaa neetworkii koorsii akkasiisan ifumaa jaaranii biyya keessa gadhiisanii nama fixanii kiraayimii meeqa hojjetanii kunoo akkana godhanii jechuudhaaf deeman dokumentari garagaraa hojjechuu jalqabanii jiran kana maaliin beeyna tokkoffaa ummata masrii keessatti akkana ta'anii ummata kana wajjin akkan nu fixuu fi biyyatti shoorarkaa buusuuf ja'anii already jalqabanii jiran agarree jira viidiyoon san 2014 waan amata lama duraa jechuudha akkuma gaafa baddannootti muuvii dalagan san muuvii lammadaa dalaguuf deemaa jechuu jarri nama isinit dhiyaatu nama dhufee qabsoota nattiin dabalama ja'anillee yeroon ifirraa itti ilaalan yeroon ifirraa itti qoratan amma jechuu basaasa bakka hundatti gadhiisanii Facebook irratti especially dubartoota isaaniitii fi dhiirallee jechuu argaa jirra already karaa garagaraatiin facaasanii jiran kana hunda yeroon ifirraa itti ilaalanis amma jechuu nuti yeroo takka takka amma maaliin yaada beeytanii amma as teenyee yeroo haasoynu natti dhagahama yeroo takka takka nin qaanfadhaasi maaliif umaa godhutti hin jirru qaamaan isaan bira dheeyne wanni nuti godhaa jiru diina lubbuu teenya kannine diina itti wareegaa jiru wareegamaa jiru hin jiru garuu as teenyee hamma dandeenyu akka diasporaatti yeroo hiriirri bahamu iddoo garagaratti waan barbaachisu biyya alaa kana akka namni biraa nu dhagahu godhuu irratti hojjechuu ittuma jirra warri itti jirtanis hedduu galatoomaa akka nam tokkootti jechuu kun gargaarsa tokko yoo wanni biraallee dhabamte jeetiin yaada garuu warra biyya kana qeerroo biyya tanaatiif wanni ni dhaammadhuun qaba yeroo baay'ee ni yaada waan kana maalinni ijoolleen biyya irraa dhumaa jirtu hiriyoota keessani umriilleen daangaa umriillee kana jechuun dandeenyu waggaa meeqarraa eegaleeti 4-5 jaarra ilaa
ama 65 ilaa 70 manguddoon 90 dhumaa jirti jechuudha. Irra guddaan ijoollee xixiqqootu dhumaa jechuudha. Dargaggoota akka keessanii qeerroon biyya tana jirtu barataan hedduutu jira. Yuunivarsiitii garagaraa jira, haayiskuula garagaraa keessa jira, kolleejjii keessa jiran ijoollee meeqaas jira hiriyoonni keessan akka keessanii biyyaa dhumaa jiru. Hiriira nuti asirraa baanu kan bakka garagaratti ta'u kana yoo asirratti daawwatan namni hedduun achirraa mul'atu nama gurguddaadha. Haadhotii abbootii faa namoota amata 30 olii 35 akkasi xiqqaan jechuudha. Eessa jiran yaangiin dilli as jirtu tun uniform taatee ijoollee biyyaa represent gootee mootummaa kanatti if mul'iftee yoo sochii akkasii takka asitti waan haala saniin if mul'ifte biyyaafis hamilee taha dhageettiilee ni arkattanii jechuudha. Warra barate isin warra hiree gaarii qabu afaan dubbatuunis maaliinis dhaadannoo garagaraa godhuun ummata biyya kanaa dhageessisuunittillee isin ciccimoodha waan taataniif hirmaannaan keessan gahaa miti akka hiyyaatti hin baana beekadha dhaamsa waliif dabarsinuudha. Fi youth association meeqatu jira yoo xiqqaate biyya alaa tanaa weesternii fi maal keessa ilaa Awurooppaa maal yoo deemne haga 10 takkanii jira jechuudha. Ooyaa maarree Oromoo youth association maal kanaan eessa jiranii maal hojjechaa jiran. Kaampeenii adda addaa godhuudhaan waa'ee Oromoo irratti ummata alaa kana waa dhageessisu maal kanarratti wanni hojjetamaa jiru maaltu jira. Fi kanaafuu hirmaannaan keessan dargaggoota wajjin warreen as jiru wajjin yoo ta'e nuti tolaa jechuudha. Itti aansu ideoloojii keenya akkaataan itti yaannu hojii kanaaf qabsoo tanaaf yaada keenya santu tokkoomuu qabaadha poointii guddaan jechuudha. Akkaataa itti qabsoonu sanarra tokkoomu suni maali? Unitiin barbaachisaa waan ta'eef afaan tokko, humna tokko, waraana tokko, waan maraan tokko, diinagdeen tokko ta'uudha qabnaa jechuudha. Faffaca'oo osoo hin taane bakka takka dhufnee humna takkaan yoo irratti lolle booda maal taana? Ifumaafuu wal fixna. Yoo amma booda bilisoomne jechuudha. Yeroo bilisoomne osoo hin tokkoomin, especially dhaabni Oromoo osoo hin tokkoomin yoo bilisummaan dhufte maaltu ta'a jettanii yaaddan yeroo tokko hundinuu battala mataa isaa qabata jechuudha. Dhaabi 5 dhaaba 4 bakka isaaf tole qabataa jechuudha. San booda maaltu ta'a ifiif waliif bananii siviil waariin ka'ee uummanni wal fixa jechuudha. Dirqama waan barbaachisaa ta'e yeroon itti tokkooman ammaan tana. Yeroon itti ijoollee tana ittisan gargaaran ammaan tana yoo amma hin tahin yeroo takkaafuu hin ta'u. Sun ta'uuf immoo tokkummaan barbaachisaadha. Uummanni waywaachaa jira amma jechuudha. Biyyiti ta ummataati, biyyiti ummata. Ummatatu biyya. Waan uummanni joo dhagayanii kabajaa itti godhuun dirqama yoo fedhii ummataatiif deemamu taati. Dhaamsa gabaabaa kan hin dabarsadhu tokko kan. So waa'ee tokkummaan ka'uu irratti biyya keessa amma yoo naannoo Harargee fudhanne biyyoota garigarii yoo laalle caljaanii taa'u jiranii jechuudha. Yeroo meeqa wadaa itti gaagaamni ga'ee namni dhumu. Yeroo meeqa calanqotti namni dhumu. Haramaa itti yeroo meeqa namni dhumu. Hayyee mee lakkaawaa naannoleen hin ka'in hoo akka fakkeenya taniin kaasu nootii fudhadhe toora baddannoo hiriiraa fi sochii tana keessatti maal ta'aa ture. Gaara mul'ataa, Qarsaa, Malkaaballoo, Kaarramillee, Baddeessaa, Galamsoo, Ciroo biyyoota akkasii jechuudha. Bookeefaa magaalonni kun sochii akkamtu ture. Baadiyyaaleen dillisan hoo maaliif calja'an achi qofaa miti kutaa hunda keessa bahaa fi dhiha hogguu jennu eessatu ka'ee eessatu taa'aa jira. Maaliif taa'an? Gargaarsa ijoolleen amma tokkummaan haanuu dhaamsa kana nuu dabarsaa ja'an kana biyya hundaa yoo yeroo takka ka'an humni isaa cimaadha. Diina firraa qabuu dandeenya yookaan nurratti wal dabrani. Asii waraanni humna guddaan bakka takka dhaqee achi fixeeti kaan taa'u jiraa mini deebiyaa guyyaa kun ka'es dhaqee fixa. Yoommoo bakka takkaa ka'e maaltu ta'a? Humni isaanii xiqqaadha. Magaalaan dilli nuti qabnu san populationiin kun yoo lakkaawame jechuun magaalaan fakkeenyaaf mazagaajaaleedhaan beekamteehu yoo xiqqaate 350 akkasii miree
deebitee immoo godinaalee gandaa fi baadiyyaalee jechuudha 6,500 sinigalee takkaa'u immoo zoonii 18 aanaalee yoo xiqqaate 260 kana keessatti lakkaawaatii namni kun hundinuu yoomee silaa bakkuma lamattuu adda citee bahe agaazii fi waraana ummata sanii san yoo fagaatte 200 to 300 Makafna bilisummaaf duuna. Yaa samiina boochaa sinama kenneefi yaa dachiina boochaa ati seenu gooti. Tuttuqaan nakaasee nama naa gamteetti irra fuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yooniin gubaddaa akkamiin dachii to'an sinama laata yookaan biyya taataa yookaan sinna nyaata. Muka odaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala qabne gofee kiyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa qabne. Lafa qotuu gimbaataa fi osoo chokoo silloyini dinaan loluu dura dura osoo harkaan hin qabin yaatu. Baga nagaan dhuftanii warri dhuftanii jirtanii haguma isin dhuftaniiti reefuun tana viidiyoo jalqabee chaarjiin baatiriin irra dhumatee amma mana dhufee akkasitti isin wal arguudhaaf ummata alla jirru hundinuu marii takka takka akka artistiittis akka dubartiittis akka oromoottis akkuma hundattuu jechuu yaada walii qabnu waliin yeroo yeroon hirmaanne wal cinaa dhaabbachuu waliif dabarfachuu waan jedhu irratti hojjechaa jirra. Har'a hunoo qaanqee shoo irraan jira. Artist Haabtaamuu Lamuu hedduu galatoomi. Kanaafuu akkamii manni namni seenaa jira. Waleeyne haasawa keenya jalqabna jechuuf uummata takka waan haala yeroo laachisee jechuudha fi waan oromoon irra jiru namu waan beeku walitti himuudhaan wal kakaasuudhaan maaliif erga qabsoon eegalte fincilli kun eegalee as yeroo wanti takka taatee ilmi namaa dhumatee guyyaa 2-3 wal jara iyyineeti haalli ammaas qabbanaa'oo takka dhufti jechuu yeruma namni dhumu qofa iyyuu fi agartee rifanneetuma walitti boonyee kana jechuu osoo hin taane eegas booda hoo maal godhuu qabna nu qofa osoo hin taane biyya keessaa illee maal godhuu qabanii waan joorratti arraan tana dudubbanna guyyaa lamaan kana wanni nama rifachiise tokkoo fi kharifatee fi khagaddee fi kha'aaree fi khaan idduu awaajii jarri wayyaanee baase ani nagammachiise karaa tokkoon maaliif seetan mootummaan tokko yeroo kufuuf deemu haala kanaan dhufaa jechuudha yeroo kufuuf deemu if jabeessaniiti qarreerra jiranii if jabeessanii fakkeessanii akka waan guddaa hojjechuu deemuu fi diina isaan silaa diina ja'anii yaadan cabsuu dandahanii tokkotti dubbatan sun maaliif hamilee waraana isaanitti godhuu fi warra abdii kutate abdii itti godhuu fi malee wanni isaan kana boodanii finna ja'anii yaadanis hin jirtus hin dandahanis jechuudha amala isaaniiti akkuma gaafa mootummaalee kana dura kufees gaala biyyatti haaluma kanaan jechuudha torbaan takka hafee baatiin 2 haftee baatiin takka haftee awaajii baasan kanaafuu awaajiin isaan baasan tun waan haarayaa miti fakkeenyaaf osuma sochiin tun hin jalqabin duraahu wanni isaan amma irratti awaajan tun deemaatuma turte jechuudha waggaa 25 deemaatuma turte amma oromoon dadhabatteeti sochiidhaan kaate malee osoon ka'in duraas namni akkanuma dhumaa ture manni hidhaa bakka hundatti ijaaramee jira haga mana hidhaa jaaran wanta biraa misooma isaan jaan kanaa haga mana hidhaa jaaran hin goone bakki dhabamtee jechuu si yaadadhaame mana hidhaa meeqatu ture dur amma meeqatu jira jedha
biyya hunda keessatti baadiyyaa hunda keessatti magaalaa hunda keessa bakki manni hidhaa hin jirre hin jirtu ammaan ta'an nama itti guururraa kan keechu jalqabumarraahu ummanni Oromoo dhumaa ture wanni amma isaan awaajanii fidan haarayni takka hin jirtu kuni daranuu nu kaasuu qaba hamilee cimaadhaan jechuudha ka'uudha qabnaa maaliif xarafarra jiranii boolla isaan irra jiran san irraa darbinee boollatti gad kuchiisuu qofaatu hafe ammaan tane jechuudha dhaabbatanii jiran jechuudha achirra kanaaf warra isaanii habaaragee harkaa fiigaa jiru kana kan ijoolleetti harka kannataa jiru kanatti akka waan moohuu deemanii takkatti iyyaa jiran malee wanni haarayni takka hin jirtu taankii qofa unoo taankiillee magaalaa keessa oofaa jiranii wanni haarayni hin jirtu helikooптariin ittiin namaan dhawan ittiin nu dhawanii ijoollee ittiin dhawan summii itti gad facaasan xiyyitii achi gubbaa itti roobsan maaltu haaraya wanna kana booda dhufu hidhaanoo ummanni Oromoodhaa yoom takkaa seeraan mana seeraarra dhaabbatee beeka yoom takkaa waan itti hidhame beeka yoom takkaa arra qabamee waan inni itti hidhame gaafatee deebii harkatee beeka akka seera addunyaatti namni tokko hogguu hidhame badii fedheefuu jechuu galmeensaa sa'aa 48 keessatti banamuudha qabdi seerarra mana seeraa mana murtii dhihaatuudha qaba biyya san keessatti yoom takkaa kun ta'e ilma namaa ka hidhamee bahe hundi waggaa 16 ka hidhame ka takkaa seerarran dhiyaatin hin jiru mana murtiin dhiyaatin maaliif ka hidhame kan beeyne ilmi namaa walitti guuranii kararraa gandarraa hunda ka naqan kun hundi osoo jiru wanni haarayni isaan arra awaajii godhan kun maali nothing new kanaaf sodaan takka hin jirtu ummata Oromoo keessa kana beekuudha qabanii jechuudha kana beekuudha qabanii ummanninis kanaaf sodaachuu hin qabu dhiigni ilmi namaa gannaqamaatuma jira galmaan gahu haga ummata kanaachirraa ari'anitti qabsoon ummata Oromoodhaa itti fufuudhaa qabdi jechuudha galanni rabbiitii fi qeerroo haa ta'u saniifuu amma hunoo erga kana boodaas awaajuma tana boodaas mana namaa hunda takka takkaan sakatta'uu jalqabanii jiranii waan ja'uutu jira jechuudha takka takkaan kanaafuu dhaamsi keenya asuma keessa namni waa manaa qabdan waa takka if eeggadha asirratti waan kana hasan hin jennu mana namaa eega seenan fedhu uffata taa fedhu maallaqa taa fedhu wahuma fedhe taa kitaaba ittiin barattan taa wuma isaanni barbaadan jettanii yaaddan mana keessan kaayyatinaa jechuudha maaliif tilmaamni isaanii sanii lammaffaa warra ifiif jaaranii uffata alaabaa dablisummaa Oromoo tolchanii tishartiin tolchanii waraqaan maxxansanii wanni dubbachuu fedhu arra waan tokkotu nagaddisiise hedduu maaltu nagaddisiise wanna viidiyoo tokkoon arke viidiyoon san maali arsii lixaa keessatti maallaqa yeroo walitti buusan jechuudha manguddoon gubatanii carqii firraa fuudhanii lafa afanii gubanne dhumne fittiin callifnuuti isunummaan asii eegalaa ja'anii yeroo maallaqa san walitti buusan qarshii takkaan shilingiin qarshii 5 qarshii 10 wanni achirratti arginu maaltu isinit dhaga'ama anniin saalfadhe nin qaanfadhe maaliif yeroo dheeraa kana guutuu nu hadhatanii ummata alaatiin nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa jechaa jira ummanni biyyaa kun abdii asirraa kutachuudha mul'isaa jechuu lammaffaa waan hedduu asirratti hin dubbannu maallaqni wanni guuramuuf maali rasaasaan bitachuufi waan barbaachisuun bitachuufi maallaqa dhaban malee waan barbaadan akka arkachuu danda'an namatti mul'isaa jechuudha amma wanni dhaamu barbaadu namoonni ummata san beetan asumarraa ulaaltanii namoonni naannoo san jiraatan abalu manguddoo akkana warreen guyyaa akkana nu qunnamsiisaa jechuu nu bar ummata saniin kallattiidhaan yoo namni waa namarraa wali guuruu dhabamellee erguun numa danda'ama amma dandeenyutti nama gargaaruu danda'uudha qabna jechuu qabsoon du'uu feeti ajjeesan du'an malee ajjeesanii bilisummaan bakka ciisanitti hin dhuftu gartee akka ciiftee waan biraa ilmoo dhallutti ciifnee bilisummaan dhalchinu to be honest dhiigani malee diinagdeeni malee tokkummaani malee sini galee
kana barbaachisa waan ta'eef gargaaruudha qabna. Lubbuu wareeguun qabsoo jabeessiti. Namni hogguu baay'inaan dhumu kana ummanni onnatee ka'aa ja'ama. Dhugaadha. Garuu warra dhawame, warra miidhame, warra itti dhawamuuf deemu kanaaf maal godhuu qabna? Warri dhawame sanoo naafa tahee qaamni irratee hafuu qaba, gargaaramuu qaba. Namoota san at least iyyafatanii namuu gandaan yoo gargaare maal qaba? Maal hojjechaa jirra? Hin agarre nuti. Kanaaf maalirraa hin jaa ani viidiyoo asirratti bakka garagaratti dubbachuun yeroo baay'ee waantu nadir qaama yeroo sadaffaa viidiyoon kun maali afraffaadhaan jechuudha. Nin dirqame jechuu maaliif waan garagaraa namootni akka dabarsituuf waan ni agartu waan jiruuf afaan taanee wanni godhuu dandeenyu kana akka nam tokkotti ani osoon kana arkuu maaliif hin callisa jechuun isiniif galee kanaafu wanni biraa wanni ani yeroo hedduu na cinqu jechuu tokkummaan biyya keessaa namni itti ka'ee qabsaawaa jiru kun hoggahaadha. Yeroo bakka takkarraa kaanu iddoon kaan hoggahaadha waan jedhu yeroo baay'ee koomentiin arkaa ni dubbatamaa ni gaafatanii amma faa keessattuu kana nuu dabarsaa jechaa jiranii tokkummaa yeroo jennu maali tokkummaan kuni? Oromoon takka jalqabumarraa Oromoon takka Oromoota huunuu an Oromoota huun ati Oromoota huunuu nuti tokko garuu yaanni keenya